Harka fuunee kam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kun qophii ganneeti. Qophiin gannee keenya shamarran dandeettiif ogummaa qaban akkasumas immoo dubartoota fakkeenya namaaf ta'uu danda'an kan isin biraan ga'udha. Guyyaa har'aas immoo dubartii jabduu jabina ishee hojiidhaan kan mul'iste Firoot Taammiruu waliin turtii qaban. Qopheessuun kan isin biraan ga'u Handaraartuu Garbaati. Gama ogummaa kaameraatiin Oliyaad Badhaasaan faana jira. Isinillee hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Nu kabajjee asitti argamuu keetii fi guddaa galatoomi jenna. Anis keessuma keessan waan naqotaniif guddaa galatoomaa. Egaa namootni hedduun akkuma si beekanii badhaasaa idila addunyaa kana qaama miidhamtootaa dorgomuudhaan badhaafamteeti kanatti jirtu. Natti barfatus baga gammadde siin jechuun barbaada. Amiin baga gammanne. Egaa Firooti ijoollummaa isheerraa kaasuudhaan hojii aartii irrattidha kan isheen hojjettu. Yeroo baay'ee namootni yeroo jedhan nan dhaga'a. Namni ijoollummaa isaarraa kaasee hojii aartii hojjechaa guddatee erga guddates dameewwan garaagaraa irratti gama hojii aartiitiin hojjetee yeroo as ga'u jaalala inni aartiif qabudha kan inni mul'isu. Mee namootni hedduun immoo hojii gaazexeessummaa irratti harka caalaa namni hedduun kan inni si beeku hojiiwwan aartii ijoollummaa kee irraa kaastee hojjechaa turte erga guddattees immoo gama gaazexeessummaatiin alatti wantoota ati hojjechaa turte maal ture? Ijoollummaa kootiirraa kaasee aartiidhuma keessan guddachuu barbaada. Aartiidhuma keessan guddadhees duraan Jimma gaafan ture sarkas Jimmaa keessan ture hojjechaan ture. Ergan Wallagga Gimbii magaalaa Gimbii ergan deemee immoo achis sarkasii keessan ture. Keessa koo sirbituu ta'uu nan barbaada, aartistii ta'uu nan barbaada, gaazexeessituu ta'uu nan barbaada. Waa baay'eedha baqa aartiidhuma keessadha kan jiraachuu barbaadu ijoollummaa koorraa kaasee. Waaqayyoon galannaa ga'u hundumaa tuttuqeera. Keessa turuu baadhus hundumaayyuu ilaaleera. Amma immoo abjuu koo ijoollummaa abjuu koo dhugaa gaazexeessummaa keessan jira jechuudha. Amma iyyuu hojjechaa jirta jechuudha. Amma iyyuu hojjechaa jira. Hojii OBN keessan ture waggaa dheeraadhaaf OBN oduu dubbistuu fi riippootara ta'ee hojjedheera. Bara 2010 as immoo gurmoofnee Miiloo Maltiimiidiyaa dhaabbata jedhamu hundeessinee ammas hojiidhuma sana keessa jirra. Hojiiwwan gama aartiitiin egaa akkuma amma jechaa turte hojjechaati kanatti turte yeroo ammaa kana immoo egaa qaamni keellee si miidhameeti kan inni jiru mee waa'ee qaama miidhamuu kee kanarratti xinnoo ishee yaadanuuf qoodi. Qaama miidhamummaa wajjin kan wal argine bara 2006dha. OBN keessatti hojjechaa jiru hojii dhuunfaadhaaf gara Finfinnee dhufe. Artist Saraawit Firee waliin hojii hojjennu qabna turre. Riyoota 14 taanee artistoota Oromoo 14 waliin taanee Finfinnee dhufnee hojjenneetu deebinuudha. Konkolaataan kan galagalee akka carraa ta'ee anirra miidhaan guddaa kan ga'e miila koo mirgaarratti miidhaa guddaatu ga'ee ture. Haaluma sanaan fayyuu waan hin dandeenyeef miilli koo tokko akka citudha kan godhame. Ergasii qaama miidhamummaa wajjin jiraachaa jira. Garuu immoo qaama miidhamummaan sammuu miidhamuu miti. Sammuun namaa jiraannaan sammuu keetiin jabaannaan qaamni kee miidhames miidhamuu baates bakka barbaadu ga'uu dandeessa waan jedhu yaada akkasii nan qaban ture waan ta'eef baay'ee nan miine hojiidhuma kootiin deebi'ee kun hangarraatti ittiin hojjechaa jira. Miidhaa qaamaa sirra ga'e kanaatiin wanti ati hojii hojjechuuf karoora waan karoorfattee faa turte wanti dudduubatti si hambisee jira sababa miidhama qaama keetiirraan kan ka'e. Homtuun jiru. Kaayyoo koo galmaan ga'an jira jedhee yaada waan yaade irraa booddeetti nan hambisne qaama miidhamummaan kuni hojiileen hojjechuun indoom irra caala amma baay'een fiigutti ka'eera. Galma koo bakkaan ga'uudhaaf maaliif balaan kun waa guddaadha kan na barsiise. Jireenya keenya keessatti bor waan jedhamu akkan jirreedha kan hin hubadhe kanaaf ergi balaan kun narra ga'eeti har'a koo jiraachuu nan barbaada. Waan hin hojjechuu qabu waan yaade har'a hojjedhee darbuun barbaada kanaaf borsa jedhamu dhiiseera jechuudha duraan bor akkas nan godhaa bortu man jedhu waan bubbutaa dhufee jira. Erga bara kanaa booddee garuu bor waan taanu hin beeknu waan ta'eef abjuu koo har'a jiraachuu nan barbaada.
gammaduu narra jiraate har'an gammaduu barbaada waan hundumaa har'a hojjechuu bormoo yoo rabbi nu jiraachise immoo bor akkasumatti fayyadama jechuudha kanaaf abjuu korraa waan booddeetti na hambisee hin jiru ittuu caalaatti akkan jabaadhudha kan na godhee balaan kun akkan cimee ba'udha kan na gargaare. Egaa dubartoonni immoo qormaata hedduudha kan isaan mudatu qormaati si mudateen jiru chaalenjiiwwan dabarsite kana keessatti. Ani yeroo baay'ee chaalenjii irratti fookas hin godhu. Challenge kana na mudatee challenge darbe ittiin gammada challenge gaafa natti dhufu challenge darbuu nan barbaada nan jaalladha garuu ergan darbe challenge kun na qonnamee ture isa jedhu baay'ee yaaduun barbaadu gara fuulduraatti yaaduu barbaada kanaaf aan dubartummaan koo na gargaarii irra jedhee yaadan karaa adda addaatiin dubartii yeroo taatu waa baay'eedha challenge gaafuma guddattu irraa ka'eetu dubartummaan kan challenge gochaa dhufu lakkatu dubartiidha kan dandeessu kan angootu jedhamaatti kan guddanne challenge sana bira dabarreetiga kan as geenye kanaaf dubartummaan kun gargaariira jedhee yaada maatiin qaba haadha manaadhasi maatii koodhaaf immoo mucaadhas kanaaf waan hundaa kana keessa waan hin darbeef jireenyis waan si barsiisu jira mitire kanaaf an challenge natti ta'eera jedhee yaadu bakka tokko yeroo deemtu immoo dubartummaa keetiin waan kana mootee gaafa dhuftu immoo namni baay'ee si kabaja iddoo gaarii si kenna si gargaaruudhaaf fedhii guddaa hin qabaata gaafati baatu namni si deeggara kanaaf an dubartummaan kun gargaariira yaada. Tole egaa namootni baay'een immoo gaafa qaamni isaanii miidhamu yookiin waan tokko ta'anii harka namaa irratti kufuu abdii kutachuu wantoota akkasii jira namoota akkasiitiin maal jetta ammati? Ani irra caalaa namaaf an durumaanuu sammuu koo ijaaree dhufeera jedhee yaada cimina kana argachuudhaaf akkas hin taaneef kan na gargaaree durumaa kaasee namoota challenge keessa darbanii successful ta'an story isaanii ilaaluun jaalladhan ture kanaaf namni kamiyyuu challenge darbuu qaba jedhee yaada kanaaf challenge akkasii gaafa natti dhufu darbuudhaaf natti ulfaanne nan danda'asa jedhutu sammuu koo keessa jira waan ta'eef kanan darbuu lakkii nan kufaa waan akkasii yaadeen beeku kanaaf akkuma toofamansiisteedha ati nan kufa jettee yoo yaaddee numa kufta nan danda'atu jettee yoo dandeessu takkaa sammuu kee amansiisteetta taanaan kanaaf an sammuu koo wanti hundumtuu nan danda'a keessumaa immoo qaama miidhamtoota baay'eedha kan ilaalaa guddadhee jireenya koo keessatti qaama miidhamtoota ta'anii waan guddaa hojjetanii addunyaa irratti waan baay'ee kan hojjetan jiru successful ta'anii kan addunyaatti beekaman jiru waan ta'eef isaaniin ilaalaa waan hin jiraadhee fi qaama miidhamummaan sammuudhaan miidhamu miti waan kaayyoo keerraa booddeetti si hambisu miti isa jedhu sammuu kootti himeen guddadhee waan hin ta'eef gaafa kun narra ga'u okay karaan darbuu nan danda'a anis fakkeenya namootaaf ta'uu nan danda'a carraa addaadha kan hin argadhee jedhee yaada kanaaf akkasitti yaadni nama hundumtuu of amansiisuu qaba takkaa jireenya kee keessatti waan jijjiiruu hin dandeenye jireenya kee keessatti gaafa dhufu achumatti dhaabdee isa gara fuulduraa yaaduudha malee achi keessa turtee boo'aa gaddaa mana keessa hafuudhaan waan jijjiirtuu hin qabdu kanaaf waan jijjiiruu hin dandeenye jireenya kee keessatti gaafa dhufu isa fudhattee isa gara fuulduraa sirreessuutu sirra jira kanaaf yaada akkasiin qaba waan hin ta'eef challenge natti hin taane namoonni kaanis akkasuma gorsa baqa jireenya isaanii keessatti waan jijjiiruu hin dandeenye keessatti turuu hin qaban waan jijjiirtu waan taatee jijjiiruu dandeessa jijjiiruus qabda garuu waan jijjiiruu hin dandeenye keessa turuudhaan jireenya kee yookiin umrii kee gabaabsuu hin qabdu jedhee yaada. Tole galatoomi hojiiwwan gaazexeessummaa keessas turteetta ijoollummaa keerraa kaastee sarkasiiwwan hojjechaan ture jettee waan hedduu hojjechaa turte yeroo ammaa kana geesseeti kanatti jirtu yeroo ammaa kana immoo kanatirra caalaa irratti hojjechaa jirtu tola ooltummaadhaan warra miidhaman gargaaruudha. Hojiin kun yeroo dur fayyaa turte si keessa jira ture moo erga miidhamtee booda wanta kana akka hojjechuu qabdu ofitti himtee hojjechuu eegalte? Lucky hojii tola ooltummaa yeroon modelingii hojjedhu Miss Bright Millennium jedhamee gaafan injifadhu jechuudha yeroo sanatti waggaa 5 tola ooltummaadhaan hojjedheera kaayyoo qaba ture ambaasaadara tola ooltummaadha kan taane hojjechaa ture yeroo tokko lama wajjin taane dhiiga arjoomuu naannoo qulqulleessuu biqiltuu dhaabuu dargaggoota jajjabeessuu aadaa ofii beeksisuu kanarratti hojjechaa baane waan ta'eef waggaa 5 keessumaa dargaggoota irratti waa baay'ee hojjenneerra biqiltuu dhaabuu dhiiga arjoomuu waan akkasii irratti baay'ee hojjenneerra dargaggummaa koo sirriitti itti fayyadameera kan itti gammadus
yeroo tola ooltummaa sana yeroon itti hojjedhee dabarseedha. Kanaaf dargaggoota hiriyootuma koodhaa dargaggoonni garuu leenjii adda addaa hin fudhanna ture yeroo sana keessatti dargaggoota akkatti jabeessinu dargaggoonni ba'anii akka hojjetan ofitti akka amanan waan akkasirratti hojjechaa ture. Kanaaf yeroo sanarraa jalqaba jechuudha. Dargaggoonni hojjechuu akka danda'an ofitti amanamummaa akka qabaatan akka booddeetti nafni mooraalidhaanis akka booddeetti nafni akkasii mooraalidhaan jajjabeessaa akkasuma duriyyuu hojjechaa ture. Kanaaf ergi kun dhufe immoo maali yaada challenge kana keessa darbee anmoo fakkeenya ta'ee duraan akkasumaan waanuma beekturraadha kan nama barsiistu amma immoo jireenya koorraa kan ka'ee dargaggoota jajjabeessuu nan qaba. Qaamni hidhamtoota qofa miti qaama guutuu qabaatanii mooraalii adda addaadhaan kan kufanii jiran jiru. Waa xiqqoodhaan sammuu isaanii tuqamee lakki aan hin danda'u baqa kanan darbu challenge akkasii ana qofarradha kan ga'ee jedhanii waan adda addaatiin booddeetti kan hafan jiru. Dandeettiitu qabanii beekumsatu qabanii waa xiqqoodhaan sammuu isaanii tuqamee kan hafan jiru waan ta'eef namni hundumtuu sammuun keenya wal qixa yaaduu dandeenya hojjechuu dandeenya waa tokko tokko nu ta'uu dhiisuu danda'a garuu carraan biraammoo akka jiru beeksisuudhaani waan hundumtuu challenge nu cimsuudhaaf nutti dhufa waan ta'eef experience jireenya koorraa kaasee hundumaaf share nan godha nan jajjabeessas. Hojii kanarratti mootummaas ta'e miti mootummaan si gargaaramoo ofii makeetii qarshii mataa keetiinidha kanatti hojjettu? Irra caalaa tola ooltummaadhaan. Tola ooltummaadhaan dhaabbilee adda addaarra deemuudhaan experience koo share nan godha nan qooda. Amma immoo dhaabbatan leenjistuu ta'ee keessatti hojjedhu jira. Dhaabbata self development irratti hojjechaa nan jira. Namni sammuudhaan cimoo akka qaban kaayyoodhaaf akka uumaman akka baraniif kaayyoo isaanii beekanii galma isaanii ka'anii akka jiraatan namni biyya lafaa kanarra kan dhufu akka carraatti kan dhufeen jiru hundi keenya filatamneet kan biyya addunyaa kanarratti kan dhufne keessumaa generation kana keessa filatamneet kan dhufne. Kanaaf maaliif hin uumame maal hojjedhee darbuu nan qaba maalidha kan narraa eegamu jireenya koo keessatti gaafa jiraadhu nan dhaladhee nan baradhee nan nyaadhee nan heerumee yookiin nan fuudhee nan dhashee nan dhalee ergasii du'uudhaa baqqaa jireenyi keenya kana ta'uu qabamoo no assignmentii nutti kennameetu jira. Fireet bu'aa isheen buustee darbuu qabdi daraartuun bu'aa isheen buustee addunyaa kanaaf buustee darbuu qabdi. Kanaaf maalidha kaayyoon itti uumamee isa jedhu baranii kaayyoo isaanii beekanii akka jiraataniif kan godhu. Maaliif yeroo baay'ee amma qaxaramuudha kan yaannu barannees qaxaramuudha kan yaannu waan hundumaa keessatti qaxaramuudha sammuun keenya kan yaadu. Maaliif akkaataan nuti itti dhufne sanadha waan ta'eef barattee qaxaramuudha malee sammuu kee fayyadamtee kalaqa adda addaa uumuu yookiin sammuu rabbi kan nu kenne jira miti uumamaan isatti fayyadamtee kan barattees immoo qaxaramuudhaaf qofatu hin ta'in isa baratteen immoo waa kalaqxee addunyaa kanaaf waa buustee darbuu qabda isa jedhu akka yaadaniif achirratti baay'ee hojjechaa jira. Egaati namoota miidhaman qofa osoo hin taane nama fayyaa irratti iyyuu namoota sammuu isaaniitiin ofitti amanamummaa hin qabnellee jajjabeessaati kanatti jirtu. Mee tarii namootni daawwattootni keenya tarii namni qaamni isaa miidhamellee nu ilaaluu danda'a. Namni qaamni isaa miidhame tokko kan mana keessa taa'u hojii akkamii yoo hojjete gaariidha jettee yaadda? Hojii akkasii hojjechuu qaba kan jedhu miti kan hin himu garuu namni hundumtuu waan hojjetu qaba. Waan kaayyootti uumameef qaba. Gaafa dhalattu rabbi waan sii kaa'ee jira. Achi keessatti yoo carraaqxeedha waan sana bira kan ga'uu dandeessu. Kanaaf chaalenjiin dhufu hundumtuu kan nuu kaa'ameedha. Baqa fireeota amma kana jiraatteetti kana booddee immoo akkas taateetti kan namootaaf fakkeenya taate waan keessa ishee jirus baastee kan itti fayyadamtu haala kanaan jedhameeti kan kaa'ame. Kanaaf gaafa kun natti dhufu kana booddee maaliin gochuu qaba isa jedhu irratti yaadutti ka'e. Kanaaf isa barbaacha keessattidha kan inni of argee jechuudha. Jabina na keessa ture jabina na hin beeknetu ba'ee jechuudha amma. Kanaaf hundi isaanii of ilaaluu qabu maaliin gochuu qaba maaliin danda'a maaliin biyya kanaaf buusuu qaba maaliin hin ba'uu qaba isa jedhu of ilaalanii dandeettii mataa isaanii baasuu qabu jedhee yaada malee kan hojjechuu qabu jechuun danda'u garuu dandeettii isaan qaban yaaduu qabu. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasee ture badhaasa qaama miidhamtoota idil-addunyaa dorgomuudhaan badhaafamteeti kanatti jirtu. Mee isarratti akkam ture yaada nuuf qoodime? Badhaasa idil-addunyaa biyya Awustiraaliyaatti waggaa waggaadhaan hin gaggeeffama. Focus on Ability jedhama.
internationalidha dorgomichi seenaa qaama miidhamtoota irratti kan xiyyeeffatudha. Achirratti gaa seenaa kiyya irratti kan xiyyeeffatu ICRC international documentary gabaabduu seenaa kiyya irratti hojjetee ture kanaan dura hojjetanii tiwutarii isaanii irratti baasanii turanii. Kanaaf documentary sanadha kan hin ergee jechuudha. Documentariiwwan adda addaadha kan addunyaarraa gara sanatti geeffamanii achi keessaa gaa filatamee documentary 134 akka sagaleen irratti kennamuuf filatamee ture. Achi keessaa tokko kan koo ture. Ergasii immoo gara kana ergan barii immoo akka sagaleen alaataniif sin gaafachaan ture. Akka sagaleen taataniif kanaaf sagalee itti kennamee ture. Haala sanaan dhagaa addunyaarraa tokkoffaa bahuudhaan kan inni injifadhe. Dubartii cimtuu akkasii taate addunyaarraatii dorgommii akkasii dorgomtee badhaafamuu keetiif maaltu sitti dhagahame? Gammachuu guddaadha kan itti dhagahame. Dhugaa dubbachuudhaaf akka addunyaatti miti ganduma kee keessatti iyyuu ganduma jiraatti keessa goobas gaafa jedhamtu jabduu gaafa jedhamtu iyyuu gammachuun si keessatti uumamu jira miti akka addunyaa mitiitiinna. Baay'een gammadee iyyaanneen ture maaliif addunyaa irratti qaama miidhamummaan normaal biyya keenyattidha malee kan itti jedhu waa baay'ee kan hojjetan jiru addunyaa irratti waa baay'ee hojjetanii kan beekaman jiru addunyaadhaaf waa baay'ee kan buusan bu'aa baay'ee kan buusan jiru saanduqaa dorgomamee injifachuun abjuudha. Kanaaf garuu waan guddaa kan achirratti bari maalidha dursatti value ofii kennituudha. Maaliif okay addunyaa irratti namoonni baay'ee waan guddaa hojjetan jiru akkamittiin saanduqaa dorgoma jettee hin sodaanne dorgomuun qaba yoo naate ta'a ta'uu baanaan immoo ina fasa jedhu ofitti amanamummaa irraa ka'a. Kana gaafa ofitti amantuu gaafa waaqa kee qabattee gaafa tokkotti deemtu rabbi immoo si gargaara waan ta'eef dursa okay nan injifadha maaliif an akka biyya kootti waan daddee hojjedheera waan kana challenge natti dhufu hundumaa darbee as ga'eera kanaaf isa addunyaatti beeksisuun waan tokkodha. Achirratti maqaan waan fedhenu dhaamuunsa tokkoffaa ba'u miti achuma dorgomteetti jedhamuun waan guddaadha waan ta'eef kanaaf hin dorgomee baqqe. Namoota meeqa taatanii dorgomtan durbi? Addunyaarraa meeqa akka ta'e hin beeku erga sagaleen kennamu jedhamee filatamee fiilmii dookumantarii 134 gaafa darbeedha kan hin beeku malee addunyaarraa fiilmiiwwan meeqa akka ta'anii daataa isaan qabu. Garuu fiilmiiwwan ergaman keessaa saansuur ta'anii yookiin iskiriin aawut ta'anii fiilmiiwwan 134 filatamee achi keessaa tokko kan koo ture. Ergasii immoo calalliin taasifamee top 5 keessa immoo kan galan jedhamee gaafa bahu top 5 keessan galee yeroo sana dhagaa kan xiqqoo abdii godhadhe jechuudha. Top 5 keessa galuun waa guddaadha. Achi keessa gaafa of argu baay'een gammadee irra caalaa waan guddaa kan hojjedhu yaa'u rabbi waan natti agarsiisaa jira isa jedhuun abdii godhadhe. Ergasii immoo gaafa guyyaa xumuraa immoo yaa'u tokkoffaa jedhamee maqaan koo gaafa addunyaa irratti waamamu waan gammachuutti dhagahame akkasitti haasaan waan ibsamu miti. Salphaa miti baay'een gammadee rabbiin galannaa qabu. Namoota wajjin dorgomte keessaa maaliin caalteeti kanatti filatamte garuu? Isaantu beekan tinicha stooriin ilaalamaa waa baay'eedha kan ilaalamu stooriin ilaalamaa sagaleen uummataan ilaalamaa kwaalitiin fiilmii sanaan ilaalamaa waa baay'eedha kan ilaalamu akkasuma generalize ta'eetu hin ta'anii waa baay'eedha kiraayiteriyaa baay'ee qaba akkasitiin filatame. Tole egaa dorgommiin irratti hirmaatte kun badhaasa kennamuun alatti faayidaan isaa maalidha? Waan biraan. Faayidaan isaa inni guddaa beekamtii idil addunyaa argachuudha. Maqaa kana qabattee waa baay'ee hojjechuu dandeessa. Kanaaf inni guddaan beekamtii idil addunyaa argachuudha. Kanaaf boriif hojiin hojjechuu karoorfadheef maqaa guddaadha. Egaa gara xumuraatti geessaati kan nuti jirru ammallee irra deebiidhaan xumura irratti namoota harka namaa eeggatanii fi hojjechuu danda'anii keessatti iyyuu dubartootaaf shamarran ofitti amanamummaa dhabuudhaan kan isaan mana ta'anii hojii hojjechuu dhiisanii harka abbaa manaa cal jedhanii kanneen eeggataniif yaada akkamii gorsa akkamii laattaaf? An kanarratti namni jaallatee mana hin taa'u. Namni jaallatee booddeetti nafu. Waa baay'eetu challenge baay'eetu isa mudata.
ilaalchi hawaasaa booddeetti si hambisa ilaalchi maatii booddeetti si hambisa ilaalchi naannoo keetii booddeetti si hambisa isadha malee namni dhuunfaa isaatiin balaan kun narra ga'ee yookiin qaamni kun miidhame jedhee mana taa'uu hin jiru hubannoo jirudha kan booddeetti nama hambisu kanaaf qaama miidhamtoota caalaa ummata maatii qaama miidhamtootaa yookiin hawaasa qaama miidhamaan keessa jiru sanaaf hin gorsa kenna qaama miidhamummaa jechuun sammuudhaan miidhamuu miti namni qaamni isaa miidhame hundi keenya by the way hundi keenya yubbor waan nurra ga'u hin beeknu fireen kaleessa koo qaama guutuu turteen bartee sakandii muraasa keessattidha kan qaamni koo hir'ate kanaaf maantiin qabnu beektaa boriif maal akka taanu hin beeknu waan ta'eef qaama miidhamummaa gargaaruu jechuun qaama miidhamummaa gargaaru miti ofis gargaaruudha amma fakkeenyaaf gamoon gaafa ijaaramu qaama miidhamummaaf mijataa miti maybe borsa gamoo ijaareef ko fayyaduu hin danda'amtu dursee hojjeteera ta'ee maybe bor waan isarra ga'uun beekamu kana akka of gargaarutti yaadeeti uummanni kan qaama miidhamtoota gargaaruu kan qabu kanaaf ilaalcha hawaasaa sirrachuu qaba ilaalchi maatii sirrachuu qaba mana barumsaatti erguu qabu maatii ijoollee isaanii dhaabbilee amantaa erguu qabu sammuudhaan cimuu qabu hin dandeessaa isa jedhu amansiisuu qabu no ati akka istaatiitti tam dhiisi mana taa'ee hin dandeessu sitti ulfaataa akkana isa jedhamu sana dhiisuu qabu baqa hin dandeessaa kottuu ba'ee kana hojjedhu kana yaali jedhanii jajjabeessuu qabu namni kanaan booddeetti hafa malee namni qaamni kun miidhame jedhee sammuunsaa callumee mana taa'u hin jiru kanaaf hawaasa naannoo sanaaf ergaa dabarsee jechuudha. Akka dubartii cimtuu tokkootti ofii keetii qaamni keessi miidhamee hojii guddaadha kanatti hojjettee jirtu. Mee namoota dubartootaaf shamarran immoo akkasumaan fayyaa qabaatanii akkasuma ittiin kan hojii sun hojjennee kan hin tattaafanne hedduudha kan jiran isaan kanaaf gorsa akkamii qabda? Sammuudha ni guddaa. Qaamni jiraatee hin jiraanne qaamni harkaaf miilli sun qabaatiin addunyaa irratti kan waa baay'ee hojjetan jiru miti. Isaan ilaaluun qofti iyyuu hin ga'a. Gorsi iyyuu hin barbaachisu. Anaan kan na jabeesse isaanidha. Harkaaf miilla hin qaban. Garuu waa baay'ee hojjetu. Niikiin beekna hunda keenyaaf fakkeenya kan ta'e addunyaa irratti. Akka biyya keenyaattis maal dhabeettaa yeroo qaama miidhamummaa ilaallu gaafa kan warra biyya alaa gaafa kaastu okay isaan faasilitiin adda addaa mijateeraa fi kanaaf dhaamni isaan teekinooloojii adda addaadha kan gargaaramu haalli biyya isaanii keessa jiru waan akkas waan ta'eef kan isaan ba'an jedhu biyya keessas ta'anii qaama miidhamtoota ta'anii waa baay'ee kan hojjetan jiru addunyaa irratti waa baay'ee bu'aa kan buusan jiru biyyuma keenya keessatti haala mijanne keessa ba'anii maaliif sammuu isaanii amansiisaniiru nan danda'a nan hojjedha isa jedhu ofitti hojjetaniiru kanaaf namni hundumtuu qaamni koo sammuun koo yaajaje malee harka koo asiif amma gaafa naasoo akkas jechaan jira miti haasaa koo hordofeeti kan harka koo socho'aa jiru malee qofaasaa harka koo hojjetu hin jiru miillis qofaasaa waan hojjetu hin qabu sammuun keenya yoo ajajeedha kanaaf namni hundumtuu sammuusaaf gatii kennu qaba ayinoo gaafa guddannu qaama keenyaaf gatii kan kennaa guddannee gaafuma hojii abdiillee asiif achi jettu hundee ati harkaaf miila qabda miti hojjettee nyaattuu jedhamta sammuu qabda miti hin jedhamu sammuuf gatii kennaan guddanne nutti mamaas waa'ee sammuus nutti mamaan guddanne waa'ee qaama keenyaadha kan nuti ilaalaa guddanne harkaaf miila qabna hojjechuu dandeenya harkaaf miila qofa ta'ee hojii dhabdummaan baay'atu ture sila kanaaf namni hundumtuu sammuudhaaf gatii kennuu qaba ani sammuun koo hundumaan qixxeedha rabbi sammuu wal qixxeessee nuu kenne kanaaf sammuu kootti fayyadamee maal hojjechuu nan qaba maaltu narraa eegama nama eeguutu hin taane ani maal gochuun qaba jennee ofitti amanamummaadhaan sammuu keenya waan keessan keenya jiru ilaallee shaakaluu qabna shaakalli irraadha kan galmaan ga'uu dandeenyu kufuun jira hin kufnaa hin kaan immoo kufuun immoo nama jabeessa kanaaf kufaatiin sodaatinaa jabaadhaa jechuun barbaada. Tole gaafuree gara fuulduraatti karoora ishee maalidha maaliin ishee eegnaa hawaasni kun uummati kun maaliin si eega? Fireen egaa kana booddee egaa rabbi assaayimentii guddaadha kan naa kenne namootaaf egaa barumsa ta'ee jedheeti kan waan kana natti fidee jedhee yaada. Kanaaf jechaan qofa osoo hin taane anis nama ta'ee bakka guddaan ga'ee namoota irra hin dandeessu maal gootu jechuurraan kan darbe immoo an keessa jiraadhee ta'een kan nama gorsuu barbaadu kanaaf abjuu koo ijoollummaa jiraachuu nan barbaada kanaan dura gaazexeessummaadha hojii aartii keessan ture garuu abjuun koo inni guddaa immoo qonna irratti hojjechuu baay'een jaalladha abbaan koo ekspertii qonnaa ture Taamuruu Badhaasaa jedhama lubbuu isaan afamaaruu dhiyoo kana abeera abbaa koo lubbuudhaani
Kanaaf waan inni qonna irratti waan baay'ee keessa koo akka buluuf inni narratti hojjeteera sammuu koo irratti hojjeteera ta'e waan ta'eef amma immoo kaayyoo isaa galmaan ga'uu nan barbaada qonna irratti hojjechuudhaani. Kanaaf yeroo ammaa gara sanatti deemaan jira. Carraa kanaan egaa magaalaa Adaamaa keessan jiraadha. Magaalaan Adaamaa kutaa magaalaa Daabee galma gaabjuu koo kan akkan jiraadhuuf bakka naa kennanii horsiisa loon aannanii irratti bobba'uudhaaf amma sochii keessa galeera jechuudha. Kanaaf aktiviitii baay'ee keessan galee namootaafis carraa hojii uumuudhaan namoota qaama miidhamtoota ta'anis carraa hojii akkasii keessatti gashuudhaan namoonni akka jajjabaataniif ana ilaalanis namoonni abjuu isaanii dhoksanii ta'an anis galmaan ga'uu nan danda'a akka jedhaniif hojjedhee ta'ee agarsiisuu nan barbaada waan ta'eef akkasuma abjuu koo jiru hamma danda'ee hojjedhee namootaaf fakkeenya ta'uu nan danda'a. Achi keessatti immoo namoota hojjechuu danda'an hirmaachisuu nan barbaada. Tole waan hafe jettu jira. Wanta fiin jiru galateeffachuudha. Tole galatoomii siin jenna. Daawwattoota keenya qophii ganni keenya torban kanaatiin turtii nuti Fireewwat waliin taasisnee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Fireewwat kan isheen dubbachaa turte waan hedduudha kan isinirraa barattan jennee yaadna. Qopheessuun kan isin biraan ga'e Andaraartuu Garbaati gama ogummaa kaameraatiin Oliyaad Badhaasaa nu faana ture. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Ganena chama, ganena chama.